shaggara erga hundooftee waggaa sadiidha. Shaggar gaafa hundooftu rakkoowwan gama fayyaatiin jiran baay'ee gurguddaa turanii rakkoolee kana bifa shanitti adda baasnee rakkoolee isa furuudhaaf yaalii gochaa turre. Rakkoo san gaafa furre kenna tajaajila fayyaa keenya ammayyeessuu dandeenyannee waan yaanneef rakkoon tokkoffaan kenna tajaajila fayyaa ta'e wal qabatee magaalaa Shaggar keessa ture qaqqabummaa yookaan uwwisni tajaajila fayyaa baay'ee gadi aanaa ture. Shaggar gaafa hundooftu dhaabbileen fayyaa magaalaa Shaggar keessa jiran baay'ee muraasa turan jechuudha. Fakkeenyumaaf kaasuudhaaf Shaggar 2015 yeroo hundooftu buufata fayyaa 24 qofatu magaalaa Shaggar keessatti tajaajila fayyaa kennaa turanii. Magaalli Shaggar immoo akkuma beektu bal'inni lafa isaa heektaara 160 olidha. Baay'inni uummata magaalaa Shaggar keessatti jiraatu immoo miliyoona 2.2 olidha. Baay'ina uummataa kanaa fi bal'ina lafaa ishee wajjin gaafa laallu dhaabbilee fayyaa magaalaa Shaggar keessa turan baay'ee gadi aanaa turan jechuudha. Kanaaf rakkoo tokkoffaan isa kana ture. Rakkoo lammaffaan qulqullina tajaajila fayyaa dhaabbileewwan kana keessatti kennamaa ture immoo baay'ee gadi aanaa ture jechuudha. Hawaasni keenya akkuma beekamu qorannoowwan adda addaatti kan agarsiisaa turan keessattuu hawaasni naannoo kana jiru tajaajila fayyaa qulqullina qabuu fi qaqqabamaa ta'e haqabeessa ta'e dhabuudhaan keessattuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti dararaa adda addaa irra gahaa ture. Warra humna qabanidha isaayyuu warri uummanni immoo humna hin qabne rakkoo fayyaatiin mana isaatti dararamaa akka ture hin beekama jechuudha. Kanaaf qulqullina tajaajilli fayyaatis dhaabbileen fayyaa turan keessattuu rakkoo guddaa akka ta'e qorannoo keenya adda baasne. Sadaffaa irratti haqabeessummaan tajaajila fayyaa equitiin jennu kun in terms of geographical distribution dhaabbilee fayyaa facaatii dhaabbilee fayyaa jiramsuumtuyyuu hawaasni magaalaa Shaggar keessa jiru immoo magaalli by its nature hawaasa gosa adda addaa jira. Dinagdee isaaniitiin hawaasa garaagarummaa qabu jira jechuudha. Hiyyeessa baay'ee gadi aanaa ta'e magaalaa keessa jiraata. Dureessi baay'ee olaanaa ta'e magaalaa keessa jiraata. Qabeenya giddu galeessa qabu magaalaa keessa jiraata. Tajaajilli fayyaa gaafa kenninu kana hunda kan bu'uura godhate haqabeessummaa isaa kan mirkanaa'e ta'uu danda'u qaba. Gaafa qorannoo keenya gaggeessinu haqabeessummaan isaa rakkoo akka ture ilaalle. Rakkoo afuraffaan faayinaansiin sirni faayinaansii seektara fayyaa magaalaa Shaggar hanqina guddaa akka qabu adda baasne. Shanaffaa irratti kennu tajaajila fayyaa kennamaa ture teekinooloojiidhaan deeggaramaa kan ture ilaalle jechuudha. Kanaaf rakkoowwan kana furuudhaaf nuti tokkoffaa irratti qaqqabummaa tajaajila fayyaa kana mirkaneessuudhaaf tokkoffaan uwwisni dhaabbilee fayyaa keenya dabaluudha. Kanaaf waggoottan sadii magaalaa Shaggar hundooftee waggoota sadeen kana keessatti buufataalee fayyaa 24 irraa kaasnee 35 irraan ga'uu dandeenya jechuudha. Waggoottumaan sadeen kana keessatti buufataalee fayyaa 11 ijaaramanii tajaajilaaf banaa gochuu dandeenya jirra. Lammaffaa irratti hospitaalli sadarkaa kamiyyuu magaalaa Shaggar gaafa hundaa'u hin turre. Hospitaalli sadarkaa jalqabaatis, hospitaalli sadarkaa waliigalaatis, hospitaalli kompirees speeshaalaayiz hospitaal jennus magaalaa Shaggar keessa hin turre jechuudha. Kanaaf kana xiyyeeffannoo addaatti kennee koreen hooggansaa olaanaa magaalichaa rakkoo kana hubatee hospitaalonni tajaajila magaalaa kana kennuu qaban ijaaramuu qaban jennee amma hospitaalli tokko xumuramee tajaajila kennaa jira. Hospitaalli waliigalaa lama immoo Ankuraa Jiddaatii fi kan hospitaalli Sulultaa amma xumuranii ji'a tokkoon booda hojii keessa galan jechuudha. Hospitaalli sadarkaa isaa eeggate immoo kan kompirees speeshaalaayizdii hospitaal yookaan tarsharii leevilii tajaajila kennuu danda'u Shaggar waan jeneraal hospitaal jennee Gafarsa Gujee irratti ijaarsaa jalqabnee jirra. Akkasumas immoo bara kana hospitaala Kooyyee Faccee hospitaala waliigalaa ijaarsaa jalqabnee jirra jechuudha. Kanaaf hospitaalli sadarkaa kamiyyuu magaalaa keessa hin turre amma yoo xiqqaate hospitaalonni 3 tajaajila banaa ta'aa jiranii hospitaalli 2 ijaarsarra jiranii kuni karra Finfinnee shan irratti iyyuu hospitaala sadarkaa isaa eeggate ijaaruu qabnannee karoorfannee waggaa 5 dhufa kana keessatti almost waggaa 3 keessatti mirkaneessuudhaaf yaalii gochaa jirra jechuudha. Inni biraan buufata fayyaa fi hospitaala qofaan tajaajila fayyaa qaqqabama gochuu hin danda'amu. Keellaan fayyaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessattuu ittisaa fi to'annoo irratti dhibee daddarboo hin taane hawaasa keenya hubachiisnee ofiisaatii fayyaa isaa akka eeggatuuf keellaan fayyaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf keellaawwan fayyaa gaafa magaalli Shaggar hundaa'u keellaa fayyaa 46 innuu tajaajila guutuu kan kennan turre. Baay'een isaanii kan suphaa barbaadan turanii. Kanaaf isaan kana suphinee haaras immoo daballee yeroo ammaa kana keellaawwan fayyaa 85 magaalaa Shaggar keessatti ijaaramanii tajaajila banaa ta'anii jiranii hojjettoota eksteeshinii fayyaa gara 307 ta'an keellaawwan fayyaa kana keessatti ramadamanii tajaajilawwan fayyaa bu'uuraa ta'an hawaasa keenyatti dhiyaatanii akka kennaniif sochii bal'aa goonee jirra jechuudha. Inni biraan magaalaa kana keessatti warshaalee baay'eedha kan jiru. Warshaalee kana keessa immoo dargaggeessi keenya shamarran keenya baay'een isaanii sababa hojiitiin achi keessa jiran jechuudha. Dargaggeessi fi shamarran kun immoo dhibeewwan adda addaa irratti baay'ee saaxilamoodha. Hubannoo fayyaa irratti baay'een qabanii
ganama halkan ba'anii galgala halkan galan yeroo ogeessa fayyaallee argatanii tajaajila fayyaatti argatanii qabanii kanaaf akkaataa ittiin dargaggeessa fi shamarran hojii kanarratti warshaalee keessatti hirmaatan adrees gochuu qabnannee warshaalee keessattis kilinikni banamuu qabannee abbootii qabeenyaa warshaalee wajjin waliin dubbannee gaafa shaggar hundaa'u warshaalee 10 qofatu tajaajila kana kennaa ture amma warshaaleen 62 ta'an kilinika bananii hojjettoota achi keessa jiraniif tajaajila fayyaa baay'ee murteessoo ta'an minimum service package jennee adda baasnee achi tajaajila akka kennan gochuu dandeenya jirra jechuudha. Kanaaf waliigala dhaabbilee fayyaa qaqqabamaa gochuudhaaf sochii taasisneen beekta mootummaa qofaan waggoottan 3 darban kana keessatti qarshiin biliyoona 8.8 seektara kanaaf fayyaa kanaaf ramadamee ijaarsawwan adda addaa gaggeessaa jirra jechuudha. Kuni qaqqabummaa tajaajila fayyaa keenya warra amma xumurree buufataalee fayyaa xumurree hospitaalota xumurree tajaajila banaa gooneen gaafa madaallu gaafa shaggar hundaa'u uwwisni dhaabbilee fayyaa keenya magaalaa shaggar waliigala parsantii 33 ture amma parsantii 53 irraan ga'uu dandeenya jirra jechuudha. Kuni waggoota 3 keessatti jijjiirama guddaadha. Lammaffaa irratti rakkoon qaqqabummaadhaan wal qabatee tajaajilawwan fayyaa murteessoo ta'an immoo dhaabbilee fayyaa kana keessatti dhiyeessuun rakkoo mataasaa danda'e qaba ture jechuudha. Kanaaf tajaajilawwan fayyaa hawaasa keenyatti dhiyaannee keellaa fayyaa irraa kaasnee hanga hospitaalota ijaarre kanatti hawaasa keenyaaf dhiyeessuudhaaf sochii bal'aa goonee jirra. Tajaajilawwan fayyaa daa'immanii irra gaafa kaanu keessattuu talaalliidhaan wal qabatee talaalliin gosa dhibeewwan adda addaa 13 ta'an daa'imman keenya irraa ittisuu danda'an jechuudha. Dhibeewwan ittisuu keessatti gahee olaanaa kan qabu talaalliidha. Kanaaf daa'imman keenya magaalaa shaggar keessa jiran talaallii bifa sadiin bira ga'uudhaaf yaalee goone. Tokkoffaan talaallii idilee ji'a ji'aan kan kennamu dhaabbilee fayyaa keenya keessatti yeroodhaan kan kennamu sirriitti cimsinee keellaa fayyaa irratti buufata fayyaa irratti hospitaala keenya irratti akka kennamuuf sochii bal'aadha kan goone jechuudha. Kanaaf daa'imman waggaa tokko gadi ta'an yookaan waggaa tokko dunguutiin gosawwan talaallii 13 kana fudhatanii gosawwan talaallii adda addaa fudhatanii dhibeewwan gosa adda addaa 13 kanarraa of ittisuudhaaf sochii bal'aa goone waggoottan 3 kana qofa daa'imman 166 ol ta'an talaallii idileetiin talaalliiwwan gosa adda addaa talaallii guutuu fudhachuu danda'anii jiranii. Lammaffaan daa'imman immoo iddoo adda addaa jiraatanii talaallii idileetiin bira ga'uu hin dandeenye ogeessota keenya wajjin taanee keessattuu warra doozii homaayyuu fudhanne talaallii gosa kamaayyuu homaayyuu fudhanne bal'aa ture jechuudha. Gaafa shaggar hundaa'u weerarawwan adda addaati magaalaa kana keessatti kan ka'aa ture. Fakkeenyaaf weerarri gifiraa bal'inaan ka'aa ture. Koleera dabalatee bal'inaan ka'aa ture jechuudha. Kanaaf isa kana bu'uura godhannee nuti talaalliiwwan daa'imman talaallii idileetiin bira ga'uu hin dandeenye kachaap kaampeenennee manaa manatti deemamee warra kanaan dura homaa fudhannee fi fudhatanii immoo oduu fixiin adda kutan bira geenyee talaallii kennuu qabnannee waggoota 3 kana daa'imman 10,000 ol ta'aniif manaa manatti deemnee talaallii kennuu dandeenya jirra jechuudha. Dabalataan immoo weerarawwan adda addaa keessattuu iddoo adda addaatti Finfinneettis kan ka'an naannawa kanattis kan ka'an bu'uura godhannee bifa duulatiin immoo kaampeenidhaan talaallii supplementary immunization service kan jennu kennuudhaan daa'imman baay'ee bira ga'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf talaalli irraa kaanee daa'imman keenya adrees gochuudhaaf keellaa fayyaa irraa kaanee baay'ee sochii guddaadha goone. Dabalataan tajaajila fayyaa haadholee birattis haadholeen keenya keessattuu doomsaa wal qabatee rakkoo isaanii irra ga'u bu'uura irraa furuudhaaf sochii bal'aadha kan goone. Haadholeen keenya tajaajila doomsa duraarraa kaasanii amma dhaqanii doomsa ogeessa fayyaatiin argatanitti dhaabbilee fayyaatti hordoffii godhaniif sochii gochaa turre. Haadholeen tajaajila kunuunsa doomsa duraa fudhachaa turan magaalaa keenya keessatti waggoottan 3 darban kana bal'aan ilaaluun danda'ama. Dabalataan tajaajila doomsaati kunuunsa erga fudhatanii booda haadholeen keenya dhaabbilee fayyaatti ogeessa fayyaatiin da'uu danda'uu qaban jechuudha. Ogeessa fayyaatiin da'uu hin dandeenye rakkoowwan adda addaa gaafa manatti ga'an isaan irra gahaa waan ta'eef isaan kana bal'inaan adrees gochuudhaaf yaalii goonee jirra jechuudha. Waliigala tajaajila fayyaa haadholee fi daa'imman irratti xiyyeeffannee ittisaa fi to'annoowwan dhukkuba daddarboo fi daddarboo hin taane irratti xiyyeeffannee tajaajilawwan fayyaa murteessoo ta'an dhaabbilee fayyaa kanatti akka dhiyaatan gochuudhaaf yaalii gochaa turre. Kanaan dura kan hin baramne fakkeenyaaf tajaajila fayyaa yaala sammuu tajaajila tiitii sarjarii kan jennu yookaan immoo yaala qola ijaa kan jennu daa'imman hanqina nyaataa hamaa qaban immoo bootaatti ciisanii tajaajila argatan hin turre dhaabbilee fayyaa keenya keessatti stabilization center kan jennu isa dhaabbilee fayyaa keenya 19 keessatti ta'an establish goonee
dhaabbilee fayyaa bal'isuu qofa odoo hin ta'in dhaabbilee fayyaa kana keessattis tajaajila fayyaa murteessoo ta'an essential health service kan jennu dhaabbilee fayyaa kana keessatti akka babal'atan gochuudhaan hawaasni keenya akka irraa fayyadamu gochuudhaaf yaalii goonee jirra. Kana tajaajilaan gaafa laallu pirooksii indikeetara qabna. Hawaasa magaalaa Shaggar keessa jiran keessaa meeqatu dhufee tajaajila kana dhaabbilee fayyaa keenyatti argate gaafa jennu gaafa magaalli Shaggar hundaa'u 2015 waggaa guutuu tajaajila deddeebi'anii yaalamuu hawaasni argate miliyoona 1.9 qofa ture jechuudha. Bara kana ji'oottan 6 darban qofa keessatti tajaajila deddeebi'anii yaalamuu kan argatan miliyoona 3.6 gahuu danda'ee jira. Dhuma bara darbeetiin miliyoona 4.8 kan ta'u tajaajila deddeebi'anii yaalamuu dhaabbilee fayyaa kana keessatti hawaasni keenya argatee jira. Waggaa kana waliigala gara hawaasa tajaajila deddeebi'anii yaalamuu argatan miliyoona 5.6 dhuma waggaatirraan tajaajila kennannee qabannee kuni raawwii keenya ji'a ja'aatiin madaallee laallu isaa ol bira ga'uu akka dandeenyu agarsiisa jechuudha. Kanaaf waliigala dhaabbilee fayyaa keenya babal'isuun hawaasni keenya gara dhaabbilee fayyaa dhufee tajaajila akka argatu gochuu keessatti gahee olaanaa taphatee jira jechuun ni danda'ama.